Saboota walii bal'isa. Maraa tartiiba haa dhaabbatu jechuudha. Garee gareedhaan waan ta'eef namuu agartee waan Sheek Kamaalis yoo jiraate asirratti barbaadamtaa siin jedhanii Sheek Kamaal akka gara nuu dhiyaatu jaalalaaf kabajaadhaan affeerraa garanatti yaamamtee jirta. Boota garee hundaaf jechuudha akka bal'atu duubatti qaa warri kanaa kun. Yeroo maqaa yaamame abbootiin gareetiin akkana garee hundi bahaa jechuudha. Duratti akkana duubatti qaata. Warri duubaa kunis akka boota argatu barbaanne jechuudha. Waraqaa isinii kenname fuula dura qabatanii garee keessan hunduu abbootiin gareelleen garee duratti akka argamu barbaannaa jechuudha. Ajjechaan reebichi ilmaan Oromoorraa haxaattamatti haa dhaabbatu duguggaa sanyii ilmaan Oromoorratti raawwatamu haa dhaabbatu. Oromiyaan ta Oromooti hiree mataa ofii kan murteeffatu Oromoodha. Baqqala Garbaafaan hooggantoonni Oromoo barattoonni Oromoo haxaattamatti gaafii tokko malee haa hiikaman. Warreen ajjechaa reebicha ilmaan Oromoo irratti raawwatan haxaattamatti murtiidhaan haa dhiyaatan. Wayyaaneen faashistiin apartaayidii Oromoo bulchuu gonkumaa hin danda'u. Oromoon anatu sii beekaa hin jaalatu hin fedhu. Nuti hiree keenya kan murteeffannu Oromoo fi Oromoo qofaan. Gara sagantaa dooyitti isin dabarsina. Oromoon yeroo waltajjii eegalullee Oromoo hundayyuu akkanumatti nu tura hundi keessanuu asumarraan socho'inaa sagalee takkaan afaan takkaan nu caqasa. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee obboleewwan ispoortiin jaalalaa fi tokkummaadha. Bakka rabbiin nagaadhaan isiniin jedha. Ittaan suudhaan obboleewwan keenya kan irratti hojjetanii nu dura bu'anii asitti walitti nu qabuudhaan agartee kan raawwatan nan galateeffadha isin waanuu bakka bu'e. Itti dabalee bilisummaa keenya wanti dursu tokkummaa keenya rabbiin tokkummaa nuuf kennu jedha. Rabbiin wal dhagahu rabbiin nuuf kennu. Rabbiin waliin deemuu fi wal jala deemuu rabbiin nuuf kennu. Rabbiin haqa keenya kan keenya haa godhu. Rabbiin mootummaa cunqursaa kana rabbiin humna qaba rabbiin nurraa haa fuudhu. Rabbiin quduraa isaatiin mootummaa cunqursaa kana rabbiin nurraa haa fuudhu. Wanti rabbiif hin danda'amne jiru rabbiin dhabama nurraa haa godhu. Rabbiin humna isaatiin giidoo isaatiin rabbiin nurraa haa kaasu. Rabbiin immoo warra wal dhagahee warra agartanii kabajaadhaan jaalalaan waliin turu rabbiin haa taasisu. Obbolawwan keenya biyya keessatti agartee harka duwwaa diina fuuldura dhaabbatanii jiran rabbiin aawun isaatiin gargaaru. Rabbiin gargaarsa isaatiin bukkee haa goru. Rabbiin humna haa ta'uuf. Rabbiin agartee warra jajallaa kana duraa kaase rabbiin jajallaa kana rabbiin irraa haa kaasu. Tokkummaa rabbiin nuuf haa kennu. Jaalala rabbiin nuuf haa kennu. Kanattaan suudhaan agartanii taphaarra laalchisee dhaamsan isinii dhaamu obboleewwan. Taphni tokkummaaf jaalalaa kana keessatti tapha keessatti waan tokko walitti gufachuunii fi agartanii walitti bu'uun waan jirudha. Kana irratti akka wal eeggattan asumaan dhaamsa isinii dabarsa. Kan biraan illee ji'a salgaffaa gaafa guyyaa 18 fi 19 tokkummaa Oromoo Muslima Jaarmaan jedhamee walgahii guddaan kan gaggeessamu guyyaa lamaaf isarratti illee akka hirmaattan asumaan dhaamsa isinii dabarsa. Milkaa of kolaa Oromiyaa bilisoomte argaan isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Egaa waaqa nagaan nu oolchite nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Nagaan nu oolchi. Irraa gora nu qabi. Dogoggora nu oolchi. Walii galtee nuu kenni. Tokkummaa keenya nuuf kenni. Jaalala nuuf kenni. Xiqqaa keenya nuu guddisi. Guddaa keenya nuu beeksisi. Beekaa keenya nuu bulchi. Yaa Waaq tokkummaa nuu kenni. Yaa Waaq tokkummaa nuu kenni. Walii galtee nuu kenni. Kan nu jibbu nurraa dhiibi. Kan nu jibbu nurraa dhiibi. Kan nu balleessu nurraa balleessi. Kan nu balleessu nurraa balleessi. Yaa Waaq kan nu fixu nurraa fixeeti. Kan saba keenya dhiibaa jiru yaa Waaqati nurraa kaasi. Yaa Rabbati nurraa balleessi. Yaa Rabbati nurraa balleessi. Kan barataaf beekaa keenya dararaa jiru yaa Rabbati nurraa balleessi. Yaa Waaqati nurraa balleessi. Tokkummaan kan uummata Oromooti. Amma immoo daqiiqaa tokkoo fi ijoollee biyyatti dhumaa jirtuuf uummata dararamaa jiruuf yaadannoo haa goonu daqiiqaa tokkoof. Bakkuma jirrutti. Galatoomaa. Kana booda maqaa gareetiin hin waamna tokko tokkoodhaan gareen tokko tokkoodhaan achi fuulduratti ba'an amma isaani maqaa hin waamaa yeroo inni maqaa waamu fuulduratti garee qabateetu fuulduratti achi ba'uudha. Leenjisaan isaanii jechuudha. Garee qabatee gara fuulduratti achi ba'uudha. Akkanatti otoo hin taane gara fuulduraatti akkamatti waraqaa keessa qabatanii fuulas gara galfattanii hundi keessan jechuudha. Tartaadhaan akkasitti. Tokkoffaa irratti garee aanoleedha. Lammaffaa